warahmatullahi wabarakatuh. Akan jirtan hordoftoonni hiyyoondinu aappiin shabakaa biilaash duraan dalagaa ture gidduun dhaabbatee ammas deebi'ee jira. Akka itti isin dalasiifattan isin agarsiisa. Dittumaanuu baga iida jala bultii iidatti isin ga'e kana isin ja'a. Aappiin isa kana jechuudha. Isa kana baadaa kana jechuudha. Pilaastoora keessa galtanii buufattanii pilaastoora kana keessa galtanii viittinii jettanii itti barreeffattanii buufattan jechuudha. Buufadheetan qaba kanaa ofiin godheen keessa gala. Kanatti yeroo keessa galtan amma kiyya jechuun waan irra guutameef asirra jira. Keessan fakkeenyaaf asirra waa jiraachuutu mala. Akkam gootanii gubbaa olii kana hin dhuftan jechuudha. Gubbaa olii kana kuna xiyya saara sadeen kana hin dhohitanii as erga dhuftan boodaan achi boodan isa kana jechuudha. As dhohitanii abdeetii kana jechuudha. Erga abdeet godhattan boodaan kalas wanni biraan jirtu eessa dhuftanii gubbaa olii kanarratti fakkeenyaaf keessan kana faarra jiraachuun mala asirra fiddan kuno isa jalaa kanarra fiddan jechuudha. Isa kana jechuudha. Isa kanarra fiddanii achi boodan kanarra gad dhohitanii gubbarratti jechuudha. Jala isin dhuftanii sirra dhohitanii ka jalaatis isa kana jechuudha. Kajalaatis isa kana jechuudha. Zeenfirii miutuu qayyoo kana isa kanarratti jechuudha. Kanarratti hundeeffattanii jechuudha. Erga akkanatti itti guuttattaniin booda kalas isa dhohitanii istaartii kana dhohitan jechuudha. Kana immoo walumaan laallaa irratti hunda'ee dalasiisa. Amma dalagaan jiru dalasiisa isin agarsiisa jechuudha. Kunoo dalagee jira jechuudha. Kanatti itti fayyadamaa isinin jaa kunoo zaallee jala kanaan itti dabalattan kunoo bakka taayimii kanaan jechuudha. Asiin zaatti dabalattanii akkanatti irraa fayyadamaa isinin jaa. Bilaash dalagaa haga inni turus hin beeknu guyyaa inni dhaabbatus hin beekamu waan ta'eef haga inni dalaguu bilaash waan ta'eef itti fayyadamaa isinin jaa kunoo zaa asiin itti dabalattan jechuudha. Kun beeksisa kana yeroo inni isinif fidee beeksisa kana daawwattanii za'aa yeroo takkatti afur isinii kanna afuriin haga barbaaddan itti dabalattan haga guyyaa barbaaddanii jechuudha. Za'aa 24 qofa osoo hin taane haga guyyaa barbaaddanii isinii kanna waan ta'eef akkanatti itti fayyadamaan jaa. Beeksisa kana laala haga beeksisni kun dhufutti irraa hin deebiina. Haga beeksisni gubbaa kanatti kan lakkaa'u jira. Lakkaa yeroo inni irraa dhumee je halas achi boodan sa'a afur isinii dabala waan ta'eef akkanatti itti fayyadamaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eid Mubarak. Musaabu Sayyidin kana dubbise sootumaan jecha gabaabduu tokko waa gaafate amma na dhagahi jedhee kabajamaa nama mihireenaa kennaan sittan haajumaa.
أجرين وسيد الرامة الهجم تأمة واتكو كان الرادة جيسو كلاما وكنت نما أجرويرك رب السما يوني دقاته نفودا تأمة يوان سنتاني تيانو دي سندما كجيل جربوما ولما بربادا على حبيبك من نور الهدى وسيد قابي ساقا ناسي فتش كبه لقي بچوف كاي تدوني سدبه مسابي سچوما اندا واسا جل كبه دكنا جاهلية في دهد رقبه أكاتل من مايت ولا سبه أكبهن الموفي فيا والكبه ددبا مسكين جراتو ددبه اسمم نقبوتو سامين هتكبه ديمو كردبه داهو بكربه أكين بادبه كنو بك هندا وعلى حبيبك من نور الهدى ربي الرسول ارقي كان الرانو كبه إسا توكي جومسو ولترو كبه قرآن تبوسي أرقادان كبه تولد مناماتي بنمات دبه دبين ندبتو سيدين الجبه وانت كان نجهن يدقبو واجل كبه دبين ساو سيدين متا قدي كبه مارر غانغارين كونجر سقلي والكبه أجمع نقدر في شهدة كبه قلبي رمان كبه تولي في عقيدان على حبيبك من نور الهدى سادو سيدين ارقيد بيكا جرا وسيدو كما فوسين باري برا يرون نسبه بك